Kana filmu kabajamtoota hordoftoota kiyya dhugaa feenaa yeroo magaalaa takka yookaan biyya takka gadhiiftu yoo namatti saahibban yeroo dheeraa waliin turte ka obboleettirra obboleessarra akka abbaa keetiitiin laaltu ila abaditti ittiin deebitu yookaan addunyaa irratti waliin argitanii addunyaa irra yookaan ittiin akiraa wal argitanii beektu. Marumaafuu waan gootu dhabdachuudha. Walumaa galaa waan jettuun qabdu. Jirutu waliin nama fidee jirutu addaan nama baasaa marumaafuu. Walumaa galaan balbaltii sharree nurraa cufamuudhaaf deemti. Khayriin ammoo nu banamuuf deemti inshaallah. Waan ta'ellee ta'u waan arabaan na barbaadanii arabni mana dhufee halkan irriba nu dhoorgee guyyaa tokko tokko hinumaayyuu rasaasaan dhufanii bakka hin jirretti mucayyoo balbalatti tuttumaa oolanii warri manaa Lihat ada acur mana rakrefan ni kalau mau akan betul opsi ni le kampaju kani dah kampaju cerai sudah karena kamu magalani korban toko kanji toko funduk agak lu dema sudah funduk at dema funduk ayro kalau mau ya sudah magalani mana kanat debi api minta sudah mana huni bayi takka khairille isalle argine sharri isalle argine namoonni baay'ee walumaa galaan almuhim walumaa galaan isini manni kuni dhugaa feenaan akka kiyyatti ana ergee akira sharriin xumuramuun kun baay'ee na aarsee ammoo baay'ee mana kana jalaa gubbaa imaaraan tun jalaa kana gubbaatitti akka waan imaaraa abbaa keenyatti ilaalaa turre yeroo duraatiif yamanii keessatti jechuudha mana garan irraa gara sii jijjiiraa yeroo dheeraa tokko keessa bakka biraa gallaa nama wayii wajjin ni beeytanii gisee koronaa san jechuudha. Almuhim urgasi kaasee gammati yeroo duraatiin manuma jijjiiruu kiyya jechuudha. Amma immoo mana qofa jijjiiruun deemuu sana allee jijjiiruu deema jechuudha inshaallah sana keessallee ba'uuf deema jechuudha. Wallahi baay'ee garana nyaatte jechuudha. Biyyatti dhaladhen jedhu biyyatti guddadhe jechuun ni danda'a xiqqaatee waggaa 13 as keessara. Umrii kiyya ijoollummaan dhufe jechuudha. Yaani xiqqaadha. Walumaa galaanii. Obboleeyyanis abbaas nama naa ta'ee na bira dhaabatee 24 saa na bira dhaabatu baay'ee tokko qaba jechuudha. Oromoo osoo hin ta'in Arabumaayyuu. Hatta wannummaan amma narra deemaa rukunu maali warran beeyne jechuudhaan keessa kiyyallee waa hunda itti himadhu maalii fi wanni hunduu nama kennatu waan akkanaan irra oofaara waan ta'eef maqammaan nama kennaa kunu sababa kiyyaan maqammaan namaatu hin badinii nama akkasitti walumaa galaan jechaadha waan tokko tokko laalee jaraa dhoofsaa jechuudha amma immoo kanaaf immoo yara hunda biraallee deemuu deema. Maayii kana akkuma nasiibaatitti bakkoo isaa faruu deema jedheeni unoo haflaa jarri godhanii walumaa galaan kabajamtoota hordoftoota kiyya asumaan inshaallah sanaa bahuu deemaa eessa deemuu deemaa yoo jettanii bakka immoo achuma sarpiraayizii isin yaataatu jechuudha. Imala biraa deemuu jeemaa jechuudha. Du'aa illee nu godha asumaan jechuudha. Manallee namallee warra hunda zikriyaata jaalallee walumaa galaan waa zikriyaatallee saahiboota kennallee hunda isaanii waa'ee waggaa 14 asii isaan guutuu uduba dhiisee deemuu deema jechuudha. Sababbiin ammoo sababbiin an deemuu fi duraa feenaan dhugaa feenaan jechuudha. Biyya tana waan akkana dhima taa'aa guyyaan gad deemuu isii malee ol deemuun argu biyya rahmataati biyya wallaahi nama rakkataan tokko keessatti miidhamnee garuu ammoo binamsal waqtitti lola qabdii siyaasaa warra biyya balleessuu fi waa daddalagu jira malee ummanni ummata gaariidha ummata walumaa galaan ummata akka biyya tiyya soo taate biyya tun jedhanii hawwanii dhaban akkasii kabajamtoota hordoftoota kiyya walumaa galaan jechuudha. Yeroo waan tokko garuu khayrii maafi wanni hunduu khayrii maafi rabbi khayrii haa godhu ammallee karaa deemu sanitti illee rabbi khayrii malee sharrii nurraa haa qabu. Akkasii kabajamtoota hordoftoota kiyyaa wanna hunda dhiisee bahuudhaaf deema jechuudha. Walumaa galaanii zikriyaata hunda namoonni ammoo as keessatti aarii narra qabdan yoo jedhu warra sanaa kana qofa baanaa hunda takka takkaan irra deemee dhiifama gaafachuu hin danda'u.
namoota hoggaa kudha sadi keessatti namni miidheef yookaan namni miidhe baay'ee jira namni walumaa gala namni waliin mufata asumaan viidiyoon kiyya kun yoo isin bira ga'e dhiifama akkanaa gootan isin gaafadha jechuudha. Bayee deebisaa osoo hin ta'in jechuudha khuruujni haa'ii bahuu deema jechuudha le'annoo taa'ee yaga namni taa'u olis taa'ee wal afoos dhuftu isiin jechuudha garuu ammaaf walumaa galaanii bahuu deema jechuudha. Isinitti illee dheeressa jechuudha waan jedhu wallaalee waan jedhu afaaniin babbade kanaaf immoo namoonni aariin irra qabdan asumaan dhiifama naa godhaa isiniin jedha warra sanaa keessaati warri kun immoo waa aariillee narraa qaban hin seenee du'aayii akka na bira dhaabattan abdii qabaa hadha akhira yeroo akhiraatiif mana keeyyaa kanan argitan jechuudha. Dura gurfatannoom dura haarawa bitee aruusa irra godhe jedhellee jechuudha dhaqee mallaqa fuudhee deebi'e jechuudha mallaqa nuusa waan dura kaayesan ruubiin irraa muratanii jechuudha durumaa qabdii jedhee waa kennee qabdii san irraa waa haga tokko murataniitumaanii cinaa achi dhiisee bahee jechuudha waa hedduu bidnee waa'ee aruusaatiif silaa qophiitti jirru walumaa galaanii nuuf hin taane nuuf hin mijoofne aruusa kiyya ammatti illee arguu baatan dura ni argatanii inshaallah amma immoo warri aruusa kiyya eegdanii keessaaf warri sana aadaa jechuudha. Nama baay'eetu eegee garii miizee fa'aa godhadhee itti hime walumaa galaan dhiifama naaf hin mijoofne. Fiyyoominaa yeroo gabaabaa keessatti inshaallah ni godha. Ni godha walumaa galaan abbaa wajjin godhallee wajjin illee taatu ni godhaan guyyaa kiyya ni argaa jechuudha. Almuhim inshaallah fuula gammachuutiin walitti dachaana. Fuula khayriitiin walitti dachaana jechuudha. Kanaaf immoo kabajamtoota hordoftoota kiyya dhugaa feenaa yeroo magaalaa takka yookaan biyya takka gadhiiftu yoo namaati saahibban yeroo dheeraa waliin turte ka obboleettirra obboleessarra akka haadha abbaa keetiitiin laaltu ilal abaditti ittiin deebitu yookaan addunyaa irratti waliin argitanii addunyaa irra yookaan ittiin akiraa wal argitanii beektu marumaafuu waan gootu dhabda jechuudha walumaa galaa waan jettuun qabdu jirutu waliin nama fidee jirutu addaan nama baasaa marumaafuu waan goonuun qabnu filannoon kenna mitii durallee nu biyya teenya taateetii mitii aguma rabbi nama kaayamanii taa'anii walumaa galaanii tanuma rabbi nu katabe. Walumaa galaan akkanaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa isinitti dheeressee aga obbii kan katumuraa warreen wajjin turtan galatoomaa horaa bulaa asumaan du'aayii teessanii nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Salaamu alaikum warahmatullahi. Hundallee fuudhee deemaan jiru jechuudha. Meeshaalee garaagaraa silaa haguma yeroo qabannuutii fi kun meeshaalee jechuudha meeshaalee safarii waan tokko waan na barbaachisu uffataa waan xiqqoo takka fuudhee deemaa malee kaawwan guutuu tokko fuudhee deemaan jiru jechuudha. Almuhim waan silaa duratti haga yeroo takka haga namni biyya takkarraa magaalaa takkarraa yookaan magaalaa takkatti socho'uu yookaan biyya takkarraa biyya takkatti deemu jechuudha. Waan xiqqoo malee kana ol baatee deemuun walumaa galaanii hin ta'u. Almuhim walumaa galaa yoo xiyyaaraan fa'a deemnes adeemuun xiyyaaraan hin deemnu walumaa galaan kana waan ta'eef jechuudha. Kunuun abdultatee jechuun jira kana olii waa fe'een hin deemu. Almuhim inshaallah walumaa galaanii imala gaarii isiniin jedha akka du'aayin teessan nu bira jirtu abdii qabna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.